كي أورم سوداني سر أفضل أورم تيتي أورم تيج نتي يعني فيلم سانو يجول جنيري تبيتا جول كاريودا mucaan ko amma ka gudeeddame karrayyuudha. Ya gudeeddamu keessallee waan nyaachiftee mucaan hun dhukkubsata beektaa. Nititti waan nyaachistee gurbaa. Way karrayyuu keenya qotee naanjii Suudaanii bira. Ay duba dubbii laaftutti dubbattee barati. Tiktook irra guumtiisii hubuu danda'uu qabda malee. Ani si barreessa illee barkeessaan si barreessa akkan social media irrallee bahee intini hin jiru. Ani qaamani lolii boqoruu akkanatti hin laala. Ilaanii bareeddii ni bareeddii mucayyoon ta fudhatte Suudaantitti ni bareeddii. Moobatteedha bareeddii. Umurii waggaa 50 ittiin abboo akkanaaf si xiqqoo miti. Laa ilaaha illallah. Akkamitti duba si xiqqoo baatu bareeddu takka akka asirratti tanii ilaaltan yoo taate akkamitti akkas teere. Wayi nyaachistee siin jee bar gurbaan ofuun beeku amma wayi nyaachistee. TikTok gubbaa duba daansii dannasu jiran isaan lameen walirratti walitti dhufanii. Jechuun yeroo takka bichaa TikTok wajjin hojjete TikTok isaanii dileetii gatanii an argee jennaan dileetii gatanii viidiyoo isaanii san jechuudha. Way guddiidha wallaahi. Mee sheer godhe TikTok isaanii danii ilaallaa mucaadha. Isi ama viidiyoo mucichaa sanii dileetii gataniirani achirraa jechuudha. Garuu amma mucaan garuu dhukkubsatee isma waliin jiraagin waan nyaachiftee sheeka kaanii kaan itti yaamanii homaa fayyuullee hin dandeenye gurbaan beektaa gammaayyuu akkasumatti bakka akka waan qalbii dabarsee shiredheeti. Ati duuba Oromoo hedduu walitti qabdee Suudaanii jalaa gurbaa baasuu dadhabde moo? Maan nagalchi ani bakka seeraa hojjedha jechuudha iddoo bakka jiraadhu kana sanis hin danda'u fi kiyyaayyuu waan akkasii hojjechuu waan jaartii dullatti jala deeme ani maalirraa godha waan akkanaa kanantiin hin jiru wabba filatee deeme ani maan nagalchi garuu tofiti iyyuu dhabeennu. Amma ati bari akka jettutti akka ifi waan nyaachiste malee ifin beeku jechaa jirtaa bara ifii deeme moo waan nyaachisteeti ammas biratti akka dubbadhu ifii isi dhiisee deeme moo waan nyaachistee dhiisee deeme jalan boo'iin Oke, dibban nititti waan nyaachiste gurbaa wallahi ofii amma sammuu iyyuu hin qabu dhukkubsataa. Nititti mee nama waggaa 50 nititti ijoollee sadii qabdi heerumtee xallaqamtee jirti. Tamaam osoo akkana nu kophaa jiraatu ta'ee rakkoo hin qabu heerumtee xallaqamtee jirti gurbaa kana dammoo ufuma isaatii intini hojjetaa beek. Xallaqamtee maali hoo? Ani waan akkasitti iddoo akkasitti arguun waltu na fakkaate garuu wallahi Allah waalam bakka siin itti argite hin beeku osoo nama ijoollee xixiqqoo iyyuu taate ijoollee Oromoo teennaa iyyuu taate yaadiidha rakkoo hin qabu. Yaa badaboo amma ati jechuun jaarsa keeti moo qaalimaa keeti? Nikaa Yaa maatii yaa waggaa 5 walqabannee wajjin jiraachaa ture. Okay, maal jettee? Waggaa 5 egaa wal kaadhimannee wajjin jiraachaa jirru siin jedhu. Malee wal hin fuune egaa. Wal fuunee wal kaadhimannee nikaa wal godhannee bas ijoollee walirraa dhalle. Okay, amma maal si gargaara waan tiktaakii malee? Waan biraatii mijaan tiktook misaan gubuun malee ani nama akkanumaan itti teessisa faana deeme maal godhuu faana deemaan. Ana jang qabu waan biraa TikTok ma gubu barbaade. Banatanii ammas ni banatanii bara ammas TikTokii biraa TikTokii yoo jalaa gubdes ni banatanii bara ammallee. Habanatu garuu TikTok meesarraa isa irratti argisan gubu barbaade malee ani waan biraa hin qabu. TikTokii biraa banatee ammas mokoree dadhabe intini naa ta'uu dide. Wayyoo xaari. Ajalatti ijoolleen maqaan maal jedhaa gaafadhumee maatii siin jette eenyusiin maqaan mucawwatan. TikTokiin ati jaarsa kan keetu bareedaa Oromticha dhabde TikTokii maal irraa gubdee aboo? Saanuu silaa Oromummaa si jalaa fudhatte rakkoo miti amma wanti garaanuu na dhukkubaa jiraan daranuu na dhukkubsite dhagaye. Wanti na aarse an amma sila Oromummaan si jalaa fudhatte illee rakkoo miti obboleettiiti si jalaa fudhattus Oromoodha Oromoon irraa nama fudhatu jiranis
rakkoon qabar. Amma Oromticha Suudaanii bira deeme kunu akka sabatti nu yaachisaa jirani beektaa akka ati akka qaalimaa isatti nuti akka sabatti nu yaachisaa jira amma anamma akkasitti na yaachisaa jira si galee. Maaki beektaa waan jedha Oromoon yoomkum ammaaku haati ta'e bikkan bareeddennaan haati xiyya karaa kana luftitaa ilaalii jedhan dhaqee halaalu kaa dhaqee ilaalee ta'uufiitiif fayyaa dhabe. Nama akkanumaan dhaqee muka dirme maaliif dhaqee muka dirmita jechuun ana kuni wannaan jiru ani garuu TikTok mesarra argisan sila jiraatan sila ati fi inni sadeen eessa jiraatan wallahi an kan jiran Dubai innis Dubai jiraata Suudaantittiinis Dubai Suudaantittiin umriin isii bizzabta amata 50 wallahi guddoodha. Osoo akkamitti dawaa osoo achuun amma dawaa nyaachisteeti jette nuun galle amma dawaa nyaachistee keetti osoo dawaa nyaatiin bira deemee ilaalichi kun. Kula akkamitti maa wa'iin suursitee yookiin wallaaliftee bira deeme malee si jammarre maakii namni ija qabu akkamitti niititti guddoo kana waliin deemee reeleeshinshiippii uumu. Akkamitti Suudaaniin eessaan saayib eessaa walis eessaan si seentee abboleetii dhiyeetuun. Maalitti si beekanii bakka si argatteeti ana maalitti na beekti miti isa bakka argattee hin beeku adonnoo. Inni olii gad deemee waan hojjetuuf bakka mootummaa kanneen uumamu abboo achi argitee bakka argite adonnoo hin beeku ani qorannoo ofillee hin deemne intanii jechuu ofillee hin deemne. Suudaanii waan nama gootii jaanii baree abbireeyyan kiyya akkumatti waan nama gootii nama fudhatti jaanii nam tokkooti tolaan akkuma nama arkisti jaanii. Amma duuba TikTokii dhaggeeffadhu gaa. Rabbii maanaa sabrii siifaa kannu baleetii xiyya jaarsa Suudaanii jalaan Suudaanii fudhatuun wallahi waan nama aarsu. Silaa Oromoon fudhatteellee rakkoo miti. Sigalee intala Oromoon lees ganda Oromoo silaa seenes rakkoo miti. Dhaqee ganda Suudaanii seenuun isaa xiqqishoon ulfaata garuu TikTokii jalaa gubuun faayidaa siif hin qabu jedhe. Maaliif jennaani TikTokii ammas banataniituma dhufan waan ta'eef faayidaa si hin qabu yoo danda'ame garbiin isas if barsiisee si haa deebisu siin jenna. Sigalee yoo dandeesse immoo ani tollaqee dhiise kalas maalirraa godhani nama deemeetiin tiisisa biraa wajjin laaqame maalirraa godhuuf deebisa. Anas ijoollee Oromoo wajjin deeme rakkoo hin qabu. Sanuu saba biraa waliin deemee akkana ta'ee waan akkana miidhamee dammoo isheen isa wallaalchiste deebi'ee dammoo maannaa godhaaf. Bakka akkana taanaan jaalateetuma deemeensa akka ati haala ati haasa'utu irraa jaalatee deeme. Sila osoo itti dhaatii wayii waa itti gooti karaarraa wayii qabdee akkana nama nagaa waa itti gooti jaalatee itti dhaqeetiin achiin itti gooti amma hin dhukkubsataa. Dullatti miti gaalittiin akkanuma sheeppii fa'aa qabdi bareedduudhaan sagas akkanaa Suudaanii diimtuudha. Gurraatti hin baatu muluu isii viidiyoo irra hin baatu viidiyoo gimmaasha waraabdi fuula irra hin baatu hatta lookishinii isii waan poolisiitti illee kennee lookishinii TikTok irra bakka isiin galtu hiriyaa isii hin mul'atu iddoo isiin galtu jechuudha. Bakka akkas taanaan gaa jaalateetuma deeme dawaa waatti hin goone gizee akkana Suudaanii diimtuu namatti bakkaatti. Waan dhukkubsataa iyyuu gurbaan yaamaa kee of hin beeku siin jaa barshee kabira fidanii waan meeqa godhanii hangamaayyuu hin barattan. Nyaata hin ta'iniif na fakkaatan akka kiyyatti nyaata Suudaanii hin ta'iniif dhukkubsatee malee dhugaa dhaban dhugaa yoo dubbanne maal wayya eegaa nyaata Suudaanii hin ta'iniif mucaan garaan deemsaa jira malee jaalateetuma deemee tana fudhadhu. Jaalateetuma deeme gaafeetii amma ati aaraasa jira dullatti amma 50 amanaam jette maaliif dubartiin takka qabne beekta dhugaadha. Wallahi maaki wallahi warabbal kaabaa namni jaartii dhiisee tabaraa fuudhe yoo bireeddees bireeddina isiisanii namantu tarratti fuudhesan wallahi yoo taates xiqqeenya isii namananii maaki wallahi guddoora wallahi billahi guddoora wallahi dullatiidha rabbi guddoma Kennaa akkasii mee ijoolleen ajalatti maqaa kootu anatu si gargaara naan jaa jira tokko eenyunni GM naani sebeni lallaqamtee jirtaa hin bakka dhiisi gaa maal godha TikTokii isaanii guutuun jireenya itti haa jiraatan eega dhiisteefu. Laan TikTok isaan irraa dhiisan kubuu fedha beektamaa fi wallahi dhugaa siin jedha maqaan maa keette mucoota nama maqaan isii jedha
إيه؟ Nalaga TikTokii barni banatanii baraatti ammas irra maa TikTokii banatanii dhufanii ammas wal dhungatanii caffaranii post godhan ammas dhiisii hafuufirra. Miskiina wallahi. يا ما تيتي والله العظيم بوبو في الأمي كوي جولين سيجار غارة أرتي جلت كنا تقول سيجار غارة ليرة بنت شطانة إنه هذه